Waa'ee sharafaa ilaalchisee egaa guyyaa har'aa jechuudha kanaan isiniif qabadheetiin dhufee bilaak maarketii yookiin immoo gabaa gurraacha kan jedhudha jechuudha. Akkasuma akka beektanii guyyaan har'aa sanbatadha. Sanbata immoo baankiin akka hin dalagne ni beektu jechuudha. Dabalataan immoo dhaabbate immoo itti fufee jira kan jedhuufis immoo irra deddeebi'ee yeroo hundumaa kanaan isinitti himu jechuudha. Hanga duruma isaayyuu asumaasee ufaasaa baankii gabaan gurraachiin dhaabbata jedhamee inni malabsama. Ji'a lama ji'a sadii labsamee isan booda immoo inni ifamaa jechuudha. Akkasuma hin beekamu dhaabbateera riiliinsaa yookiin immoo hin dhaabbanneesaa hin beeknu. Ammatti kan to'annoo jala oolee jiru akkuma isiniin jedhe warra biyya keessa jiran jechuudha. Warri biyya keessa jiran warra oksanii hojjetan malee warri beeksisanii bilaak maarketii gaggeessan namni 138 akka akkaawuntiin isaanii ugguramee jiru baay'ee keessan sinitti himeen jira. Akkasuma immoo ijoolleen biyya arabaa jirtan immoo of eeggannoo aan ergadhaa nama amanamaa akkasumas nama har'aarra isinii ergutti malee maallaqa keessan hin kenninaa jedhee isinitti himeetiin jira jechuudha. Egaa kanaaf namoota baay'eetu gaaffii na gaggaafate maalirra gahee kan jettanii fi tarii dhugumatti itti fufuu danda'a dhaabbachuu danda'a. Tarii immoo itti fufee hojjetamuu danda'a. Kanaan duras akkasuma inni dhaabbata jedhama ji'a lama ji'a sadii akkas bakka olii gadi tatta'ame yeroo sanatti sossodaachifame itti fufee hojjetame beekaa jechuudha. Egaa ammas hin beeknu maalumaafuu maallaqa keessan ariifattanii harka namaa akka hin gashine of eeggannoo guddaa godhaa jira jechuudha. Egaa immoo guyyaa har'aa immoo gabaan gurraachi meeqaan oolee akka jedhu isinitti himaa. Nagaan daganne nagaan koo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Warri mana koo faaraa taatan immoo laayik sheer sabskiraayib godhaa gara maatii kootti dabalama. Akkasuma jechuudha guyyaan har'aa Agustii 17 baatii 8,2025 jechuudha. Egaa akkuma beekamu gabaan gurraachi qaqannasaa ufee jira jechuudha. Jaluma jalaan saantibas ta'a akkuma sadarkaa maallaqa isaatti qannasee jira jechuudha. Egaa gabaa gurraacha Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 163.20 oolee jira jechuudha. Qannasee jira. Inni itti aanu immoo Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 118.9 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaa 106.19 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 202.32 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 190.98 oolee jira. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 220.19 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa hiwaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 22.72 oolee jira. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 16.62 oolee jira. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 424.58 oolee jira. Kuwait dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 532.33 gad deebi'ee jira jechuudha. Akkuma beekamu Kuwait dinaarri tokko 160 wayii galee ture jechuudha. Hanga 170 illee galee ture. Egaa takkaadhaan hanga kana qannasee jira jechuudha. Akka gabaa gurraacha sarchi goonutti akkas yoo ta'e immoo namni ergu immoo kanaa olitti qannasee erguu danda'a. Maaliif jennaan yeroon kun yeroo girrigirriiti waan ta'eef girrigirrii keessa namni waan tokko fudhachuu danda'a. Kanaaf namni baay'een immoo irra caalaa kanaa olitti gadi butanii fudhachuu danda'u isiniin jedha. Akkasuma immoo jechuudha biyyi itti aanu immoo Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 44.43 oolee jira. Inni itti aanu immoo Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43.49 oolee jira. Akkasuma immoo warreen Saawud Arabiyaa jirtan keessattuu baay'ee tokko gadi bu'eetiin jira jechuudha. Warreen maallaqa guddaa qabdan 25 adii jechaa jiru jechuudha. 25 adii jechuun immoo riyaalli tokko Saawud Arabiyaa birrii Itoophiyaa 39 adii jechuudha. 39 adiitti deebi'ee jira. Namoonni immoo maallaqni keessan
xiqqishuu taate immoo gara 26 adiidha jechuudha. Kana jechuun 38 adii tokkoon ishee jechuudha. Maallaqa qabdan kana jechuu fakkeenyaaf namni 3,000 qabdan 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 25f adii yoo jettan akkasitti argachuu dandeessu. Namoonni immoo xiqqoo qabdan example 600 yoo qabaatan 600 baay'isuu 1,000 hiruu 26 tuqaa 5 yookiin 50 jettanii argattu. Mashwaara yookiin immoo taaksii manatti saafuudhanii akkaawuntii isaanii irras yoo galchitan namni xiqqoo ergitanis namni baay'ee ergitan qixxeema riyaala 50 kaffaltu jechuudha. Inni itti aanu immoo Joordaan Dinaaridha. Joordaan Dinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 230 tuqaa 19 oolee jira jechuudha. Akkasuma Bahareen Dinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 431 tuqaa 22 oolee jira. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 3 tuqaa 99 oolee jira. Inni itti aanu immoo Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48 tuqaa 30 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1 tuqaa 48 oolee jira. Akkaataan Riyaalli tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 43 tuqaa 52 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0 tuqaa 63 oolee jira. Akkasuma Egyptian Poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 38 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo yeroo hundumaa hordofaatiin ilaalladha, ergadha. Sarchiidhaan hin dhaabbanne hanga ammaatti namoonni jechuudha. Sarchi yeroo gootu gabaan gurraachi guutummaa guutuutti haqamee hin jiru. Sarchii irra ni jira jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een sodaa guddaa keessa kan galtan jirtu. Sodaan qabu kunniin nama gammachiisa. Akka kootti akka yaada mataa kootti baay'ee nama gammachiisa. Otoo dhaabates nama gammachiisa. Maaliif jennaan? Wanti amma nuti baay'isnee argannu biyyattis wanta baay'eedhaan bitamuu danda'a waan ta'eef yoo amma immoo asirraa sharafni qannase immoo wanti biyya keessaa bittaaf gurgurtaan adda addaa jechuudha. Keessattuu meeshaalee akkasumas meeshaaleen biyya alaarraa galan biyya keessatti ni qaala'u. Akkasuma immoo biyya keenya keessaa nyaanni adda addaa kanneen akka bunaa kanneen biroo biyya keenyarraa qamadii waan adda addaa gara biyya alaatti yeroo ergamu immoo gatii qannasaa ta'a. Yeroo kana biyya keessatti illee ni qannasaa jechuudha. Yoo doolaarri qannasu kanaaf naasuu guddaan akkasiniin qabanne siniin jedhaa of eeggadhaa. Nama kamirraa hattuu kamirraa of eeggadhaa. Maallaqa keessan keessattuu baay'iftanii namatti laatina yoo akkam ta'e birrii qabdan biyya fe'e yoo ta'e 2,000 ol nama tokkotti hin laatina. Dhugaa akka kootti 2,000 ol namatti hin laatina. 1,000 2,000 sanuu yoo maatiin keessan biyyarraa rakkoo guddaa keessa jiraatan malee yeroo biji kana keessatti laatina. Aggeeffadhaa yeroo hundumaa viidiyoo ilaalaati haala irra jiru gabaan odeeffannoo Amaariffas Oromiffas hamma aggeeffattanitti maallaqa keessan uf harka kaawwadhaa. Namni sin harka waa tokko godhu hin jiru. Quxuxxu godhaa paantii keessan keessatti hodhadhaa kaawwadhaa. Dhugaan siniin jedhaa. Viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik godhaa siniin jedhaa. Turtii gaarii.